السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورنا رفتن أنا ويلكم ويلكم ديك سنو بعنا جان رفتن أنا رفو نورو إهادا سنين جرا سلام تاكي يتان سونا كايو فابو هندي كيسانون دغتنا انا مكا اباتين اباتي ملكاو انا اللي كاليكو انا اللي سند ربين ورهقتنا دابت ربنا هاغودو اتيانسون امه فلسطين دوين دغتنا akkasuma uummata addunyaa keessatti miidhamee rakkate hajamee hajaa gartee rabbiin jala harka qabatu yaa rabbi hajaa rakkataa ka dhibamaa ka hundaatu hajaa baasitti illee achumaan keessaa na baasechuu hin dagatina gama sagantaa keenyaatis seenna inshaallah sagaleen keen dhagama maashaallah dhagama gaarii dhagama illee isin dhiisutti hin jiru badhisun waliin ilaalaa jira. Gaarii mata dureen guyyaadhaa siyaasa foorqee hangoomu'oo asabiin filataa itti akka kuweeshin maarkiititti itti achi keessatti waan mata duree kana isin kaa'eef qabaa inshaallah. Itti aansuun mootummaa yeroodhaa kan Tigraayii fi ayyaana ashandaatiif akkasuma sirrii jira fakkaate ayyaana ashandaatiif haala yerooti inshaallah. Haala yeroo isin ol fuudheeti itti seennaa jechuudha itti aantutti yoo rabbi taate biiznillaahi ta'ala inshaallah. Gaarii. Wanni kaa isinillee isaa kana eeggattanii dhuftaniif anillee isaa kana eeggadhee dhufeefi walirraa waan jiru odeessu jijjiirachuuf wanni isin beekne ani isin caalee isinirra nama dadhabaa taataniiti miti. Namoonni hedduun na hordoftan namoota dandeettii qabdan namoota gartee haala adda addaatiin honnattantu namoota haala biyya keenyaa kan jiru. Haga biyyi teenya sirroofte alhamdulillah namuu gara dalaggaa isaa Mustafaallee miidiyaa irraa iyyuu isinillee miidiyaa eeddanii dhufuu irraa namuu galee nuyi isin bes noormaal akkuma biyyoonni kunti jiraatanitti namuu dalaggaa ofii dalagatutti deemna inshaallah rabbi biraa taate tokkoffaa haalli yeroo isin himu kana inni kun haalli yeroodhaa ka qalee bareedduu ilmaan oromoodhaa ka diinni keenya rafu ka keessaallee ka alaallee keessaayyuu yeroo ayyaanni dhiyaatu biyya tana jeequudhaaf wanni hin dalagamne hin jiru dhagaan hin cabsine hin jiru keessaayyuu baandaan oromoodhaa diinota gara biraa harkisanii biyya teenya tasakkisuu jeequmsa kaasuudhaaf bakka hundatti miinoo awwaaluu miinoon beektanii boombii awwaaluu shiraa dhara badii waan adda addaa irratti sooshaal miidiyaa kana fa'aa warri gara TikTok jedhan kana keessa oolu ka gabaa guddoo keessa ooltanii waan guddoo garasii gartanii jechuudha. Alaa kulli haalii wanni amma gabaa irraa dhageettan akkuma walumaa qabaatti walii galaatii yoo isin ibse keessaayyuu wanni gartee ayyaanota ayyaana ammas deemuunis ka duraallee amma kaayiroontu yeroo ayyaanni hedduun biyyi tun I think ayyaana gara 40 qabdi na fakkaate ayyaana. Kaamee jira kanneen keessa akka yeroon irra guddaan amma fuulatti deeffatan waan maraa dadhabanii ololaan dinagdeen cabxee uummanni saamamee du'aa jira mootummaan kun nagaa eegsisuu dadhabeen laaffachaa harkaanaaffachaa dadhabdee jirti jechuudha. Amma kan jiru maali fuula gara abbichuu qofa deeffatanii jiran jechuudha. Amma kaawwanni dadhaban gara ololaan rabshaa kaafnaan lolaan qawwee waagoonaa wal gurmeessinee dhufnaa waagoonaan haftee jirti. Duulli gara itti deeffatan amma muummicha ministeeraa bakka sanii kaasuu kuchisiisu rabbi sanaa kuchisiisu. Kana jechuun duulli guddaan amma keessaayyuu baandaan gara keenyaa oofaa jiru akkuma asiin dura isin himne warri kunniin kan siyaasa dalna jedhanii deeman hubannoota gahaa waan hin qabne beekumsa waan hin qabne hinaaffaa waan deemaniif garuu dhaquu hin dandeenye isaan kaa'u diddu gaddiddii jedhanii amma immoo ganda keessatti deebine waa dalna jedhee lafa dhiitaa jiranii gabaabdumattanaa odeessa bakka adda addaatii dhageettan kanaannoon amantiidhaan bakkoota adda addaatitti gara arsii lixaa kana fa'aa keessaa dhageettan wallagga keessaa shawaa keessaa walloo keessaa akkasuma naannolee finfinnee kana wanni daangaa karaa Sumaalee fi Oromiyaa kana fa'aa Baalee karaa Harargee karaa Siin Booranaa akkasuma daangaalee karaa Suudaaniitiin wanni dhagamuuf wanni deemu ololli hedduu jira jechuudha. Kun hundinuu maal jennaani warra kasaaree akkanumaan gartanii afuufa beektu afuufa ijoolleen afuuftee taphattu finya isa jaansan gartanii isa sanii jechuudha. Kayyoo ati tuutte jedhee dhoohu. Dharri isaan oofan olola waan takkallee hin qabne bakka takkallee dhaquu hin dandeenyee fi kijibaan guutamte waan taateef walumaa galatti biyyattiin gadi deemuu jirtu amma bakki irraa waan hedduu argitan akka walii galaatti isinii cufe Ijipti irraa waa hedduu baruu dandeettan jechuudha. Mootummaan Ijiptii agadhatti fiiguu jira. Siyaasa furqi rifaatuudhaan gaggabee bakka seenuu dhabe maaltu kana geesse yoo jettan sadarkaa biyyattiin jirtu jechuudha. Kanaaf inshaallah haalli yeroodhaa gabaabdumatti yoo isinii tuquu barbaade gabaan asii achi kolbamtu wanni gartanii hedduun deemu osoo bara akka mootummaan federaalaa abbichuun fa'aa dalagaa jiran kana mootummooleen naannoodhaa tayyanii waan kiyya biyya tiyya jedhanii jilbiifatanii akka abbichuutitti obbo Shimallis Faati
Mustafeen fa'aa mootummaaleen naannoodha jechuudha. Jilbiiffatanii naga naannoo ofii eeganii sa'a 24 dalaganii as hin jiru jechuudha. Garuu rakkinni jiru akka abbichuutitti fiiganii utaalanii dalaguu dhabuun hedduu gartee nu hokkolchiiftee hokkoluun beektanii hedduu hokkollee jechuudha. Maaliif akka ta'e anaafillee akkuma keessan gaafii jechuudha. Keessaayyuu uummanni Oromoo, ilmaan Oromoo, hogganoonni Oromoodhaa naannoo ofii silaa gartee qulqulleessanii yaa Oromoo walii dhufanii Oromoo waan biraan jettuun saba Oromoo wanni biraatti himtoti. Oromoo kaleessa turre adda eessa jirra. Uf duratti na caala hiikuu maal godhuu qabna? Mee nagaa naannoo keessanii eegsisaa. Gaafilee as deebinee waliin gaafanna waan nurraa hafte. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara waan biraan dalagu sila. Obbo Shimallis osoo marxifatanii gabbu'anii kutaalee Oromiyaa guutuu keessa deemanii gartee baadiyaallee osoo isaan taatee gartee boggee godhee deema. Egaa abbichuun suufa darbatanii biraa kaan obbo Shimallis illee darbatee Oromiyaa keessa osoo deemanii bakkoota keessaa rakkoon jiru dhaqanii mee Oromoo koota abbootiitii yaa haboleetii maali mee maaltu rakkoon teessan maal rakkoo abdee rakkoo qabna uummanni jedhaani bara hayyee rakkoo waliin furraa naga naannoo keetii eegsisaa. Isin marti wardiyaa biyya tanaa ta'a. Wal haa dhageenyu. Anatu naannoo Oromiyaa bulchaa jira rakkoo jiraate natti matee kunoo dhufee rakkoo teessan natti mattan walumaan furra ani ilma keessan isin abboota kiyya. Nama alaa dhufee biyya teena keessa deemu. Faannoo dhuftee Wallaggaa Tuulamaaf Walloo keessa deemtu kan ofirraa dhorkaa. Isin waan biriin goona bara yoom argitan itti nutti himaa. Ka dandeettan kabalaa ofirraa deebisaa. Nus hin duuba jira. Ka dadhabdan nutti himaa. Shanee maalii eenyu warra jedhu paartiin siyaasaa karaa nagaatiin dhufee abbaa feetan filattanii ijoollee teessanii lullee ijoollee teessanii yoo jedhan dubbiin dhumatte garuu maaliif akka ta'e anaallee gaafi isinillee hedduun gaafatanii gunguma nama bara namuun dhukkuba bara maaltu dhukkuba maaliif hadha nama lama gunguma tokko warra akkamii gunguma tokko mootummaan kun eenyutti abbichuu ol gunguma akkas godhee abbichuu ittiin sabaan faata sirra uummanni keenya saabamaa jira du'aa jira gabbayee galuu dadhabe takaleessa mallasiin nu wayyaa jedhan naannoo Oromiyaa abbichuun bulchuu jiru naannoo Amaaraa bulchuu jiru abbichuun mootummaa naannootti bulchaa jira abbichuun Itoophiyaa bulchaa jira naannoo keessan eegaa waan isin barbaachisu nagaafadhaa isin dabala yoo dadhabdan itti nawaamaa isin gargaara raayyaan ittisa biyyaan hundaa duuba jira bakka isin dadhabdan naganaa miree asuma warraallee dhaamsaa jechuudha koeshiin tokko kana warra tana gungumu kun warra cinaacha laafaa rakkoo amma jiru kana qabatee namni saamamaa jira namni du'aa jira mootummaan kun akkas nu godhee qawwee fudhannee lollee buusuu qabnaa jedha. Shimallis ka jedhi nagar Mustafee ka jedhi mootummaan naannoo tokkollee mootummaa isaa akka dubbatu nagar namuu bakka tolii xatu laala abbichuu rakkoon isaanii eessa naannoo isaanii osoo hin taane namni hundinuu araa kiiloo jechuudha. Namni hunduu bakki inni rakkoo irraa qabu eessa araa kiiloo bakka isan galchin mana ofiin tolfanne ofii waliin galle rakkoon jirtu gandi kee rakkoo qabu hin qabu awwalii galee naannoo kiyya nagaa eegsise. Gaafii kee sirnaan gaafadhee deebii dhabee namni gaafii deebitee ilmi xiqqaanuu beektaa maami beelaa eegartee qixxaa naa kee waan nyaadhu naa kenni jedheeti yoo haati gartee waatti kennuu didde ijoollee humnatti qabu kabaluu waa balleessuuf aara keessa yoo dadhabe fiigee ala gabbaa jechuu aare maaliin manaa waa dhorkatan waa inni fedhu yookaan beela'ee gaafatee waan taphatuun gaafatee ka'eeti bara. Kenna ammoo uummanni osoo waan takkaan gaafatini shaneen qawwee fuutennaan bilisoomne. Ibaluun keenya jagni keenya ibaluu nuu dhufaa jedha jechuudha. Garuu deebiin isaanii deebite maali? Barbareen ani qaaraan harkumaan dhaabina guban jenne warruma isaan kalee ijoollee teenna jedhamtu kilaashii itti dhaabee gartee saamuuf gudeeduuf gartee ganda isaanii guutuu diige jechuudha. Tana taate kanaaf barbaree yoo dhaabanii eeggatan namni harka oo'u namni arraba oo'u namni gartee dafee lolu barbareen dhaabu gubaadhaan xalaqiis keetti barbareedha ta'uu nyaachuuf fudhattee gubdee nyaata si dhorgite jechuudha. Gandi Oromoodhaa akkas ta'e. Kanaaf akkas inshaallah tanallee baruu qabdan. Kanaaf namoota lamaan kanneen tunu jira warri oluma kaatanii gartee araa kiiloo balaaleffattanii karaa dheeraa irra deemtanii gartee bakka dheertuu bira dabartan. Yoo naannoon Oromiyaa rakkoo qabaate Shimallis jedha. Kabajamoo pireezidantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis jedhaa dura. Ni sodaattanii? Shimallis nu gadaana kabalaan gurra na'oo isaa isin hin kabalu.
ilmaan Oromoo naman kabalan waan akkasii hin qaban abshiruun sodaatan. Moo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallisii walii galtanii abbichuu achirraa bu'uun jettanii. Obbo Shimallis abbichuu jedhaadhaan wajjin. Ilma Oromooti, pireezidantii naannoo Oromiyaati. Isin galee bakka cinaacha laafaa obbo Shimallis qaban obbo Shimallis kabajamoon pireezidantii naannoo Oromiyaa waan akkanaa nuu guutu jedhaa yoo dadhabdan namachi ol jiru federaala himatanii jechuudha. Rakkoon eessa jira jechuu barbaadeeti hawaasa keenya keessa jira. Walumaa galatti himachoo wallaaltee hayyicha abaartee bitachoo wallaaltee gabaa abaarteedhaan san hin ta'ina. Akkasii inshaallah qabxii ittaan tusseenaa asumaan dhaamsa kaawaa hedduuf keessaa qabdii dhaamti xiqqoon tun ittaan tun dabarra jechuudha. Warra biyya bulchuullee maraayyuu dhaamsi dhaamnu karaa kanaan maali? Biyyi tuni isin aangoo yeroo koontiraata isin kennanii bakka tanaanii galtanii gaafa galtan hawaasa keessa galtanii uummanni akka hin miidhamnee fi gaafa galtan uummanni akka gartee minxaafii diimaa afee isin simatu godha. Dubbiin jajjabduun ta gaafa aangoo irraa buutanii taammaa tanaan laalina. Amma aangoo harkaa qabaa akka kizarraaf jettee dhiittuurra gaafa gale eessatti gala hawaasan keessa galta. Yoo atadha waan gaarii daladdee ganda isaa jijjiirte rakkoo isaa furtee minxaafii diimaa afee simata uummanni.